jireenyi kan eegale gara baatii bitootessaati. Daayinoosarasoonni ammoo dhuma muddeetti itti makamani. Dhumarrattis ilmi namaa jala bultii bara haaraa sa'aatii 11 walakkaatti dhufe. Barsiiftuun teenyas itti fufuudhaan seenaa ilmaan namaa kaasuudhaan yeroon dachii tanarra turru baay'ee xiqqaa ta'uu nu hubachiisuuf yaalte. Itti aansuudhaanis qorattoonni Ameerikaa muraasni yeroon hanga halkan walakkaatti qabnu baay'ee gabaabaa ta'uu akka amanan dubbatte. Anis dhimma kanam akka hojiittiin qabadhe ittiin hojjedha jedhee yaadeen beekun ture. Har'a garuu yuunivarsiitii Kaambiriijitti qorataa ta'een hojjetaa jira. Guyyaan dhumaa barootaaf lakkoofsa yeroo hanga dachii kanarraa deemnutti ittiin lakkaa'amu akka ta'e ittiin yaadee ture. Garuu dhugaansaa waan biraati. Halkan walakkaadhaaf yoo sekoondoonni 90 qofti hafanii saayintistoonni sa'aatii bara dhumaa lakkaa'anis fakkii waggaan hangam gara dhumaatti akka dhiyaachaa jirru akka ta'e agarsiisu baasu. Bara kanas kunom yeroo 76ffaaf baasaniiru. Fakkii kanarrattis sababiiwwan gara bara dhumaatti nu dhiyeessan itti dabalu. Meeshaalee ajjiichaa jumlaa raawwatan, miidhaa naannoo uumamaa keessa irraa qaqqabu, teekinooloojiiwwan haaraa dabalatee sababiiwwan garaagaraa tarreessu. Pirezidaantiin barruu saayintistoota atoomikii kan turan Riichaard Biroonsan halkan walakkaa qaqqabuudhaaf sekoondoota 100 nu hafe jechuun labsanii ture. Yeroon isaas ammoo bara 2021 fi bara 2022 yoo irra kan ture ta'e ammoo 2023 booda sekeendii 10 hir'ateera. Bara 2024 eegalame kanas ammoo achumarra jira. Kana jechuun maal jechuudha? Kan hubachuudhaaf jalqaba sa'aatiin eessaa akka dhufe, seenaansaa maal akka ta'e, attamiin akka hojjetu hubachuun ni barbaachisa. Saffisni meeshaan waraanaa niwukileeraa ittiin hojjetame xumurame namoota ilaalaniif qofa osoo hin taane kanuma oomishaniifuu ajaa'ibsiisaa ture. Bara 1939tti Albeert Anastaayin fi Leo Szilard pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanaatiif xalayaa tokko barreessani. Xalayaa isaaniitiinis waa'ee meeshaa waraanaa niwukileeraa cimaa ta'e ibsani. Meeshaan kun baay'ee cimaa ta'uusaa ibsuudhaan yoo qarqara galaanaa tokko irratti dhoofne galoo galaanaa hundaa barbadeessuurraa hin deebi'u jechuun pirezidaanticha kadhatani. Egaan xalayaa kanatu piroojeektiin saayinsii waraanaa fi indaastiriin dorfamu qindoominaan akka dhalatuuf sababa kan taate. Piroojeektiin kunis waggaa 6ffaa isaatti Einstein fi Leon kan tilmaamaman caalam boombii caalaa balaafamaa ta'e uume. Boombiin kunis akka isaan jedhan qarqara galaanaa kan barbadeessu qofa osoo hin taane uummata magaalaa tokko kan dacheerraa balleessu ta'eetiin argame. Erga boombiin kun oomishameen waggaa muraasaan boodammoo meeshaan waraanaa niwukileeraa addunyaa hammayyaa barbadeessuu danda'u oomishuu eegalamani. Meeshaaleen waraanaa niwukileeraa kanneenis jireenya ilmaan namaatiif balaadha yaaddoo jedhutu dhaga'ame. Saayintistootuma boombii niwukileeraa jalqaba oomishan irraas ture. Saayintistoonni kanneenis qilleensi naannoo dachii keenyaa dhohee akka ba'u gochuudhaan lafarraa nu balleessa jechuun yaadda'u ture. Yaaddoon isaanii kunis kan dhaga'uuf argachuu hin dandeenye. Hayyoonni piroojeektii Manhattan irratti hirmaataniin ilaalchi boombii ofii isaaniin oomishaniif qaban qajeelaa hin turre. Bara 1942tti Yuunivarsiitiin Chikaagoon boombii kana hojjechuun akka danda'amu yaalii laaboraatoorii gaggeessuun saayintistiin milkaa'eef Los Alamos gara kaampii mootummaan isaaniif qopheessetti akka qajeelan taasifamani. Saayintistoonni muraasni ammoo teekinooloojiin niwukileerii gara fuulduraatti dhumarra gahee ilmaan namaatiif balaa akka hin taane gochuuf sochii taasisaa turani. Haa ta'u malee mootummaan yeroo sanam gurra isaaniif hin kennine ture. Egaan saayintistoota kanneentu barruu saayintistoota Chikaagoo jedhu kan eegalanii maxxansi isaanii jalqabaas ammoo kan dubbistootaaf dhiyaate erga Hirooshimaa fi Nagaasaakii boombii atoomikiitiin barbadaa'anii baatiiwwan 4 boodaa ture. Beektonni seeraa idil addunyaa, saayintistoonni siyaasaa, ogeessonni gara biraas waliin ta'uudhaan sochii lammiileef saayintistoota idil addunyaa eegalanii. Ogummaan niwukileer taaboo yookaan waraana niwukileeraa qaanessaa gochuuf
kallattii tokko yoo ta'u yeroo tokko ministeerri dhimma alaa Ameerikaa balaan hamilee dhabdoota jedhamu akka niwukilaaraatti hin fayyadamne nu taasiseera jechuun yoo balaaleffatan dhagahamani. Barruun kunis jalqaba wayita maxxansametti boca labsii qaba ture. Waggaa afuriin boodatti ammoo gara boca barruutti geeddaramuudhaan hirmaattota argachuuf yaalii eegale. Kanatu artistiin Maatiin Laangisdoorf sa'aatiin lakkoofsa bara dhumaa jedhu haguuggii barruu akka ta'uuf hojjattee kan kenniteef. Abbaan warraa ishee miseensa piroojeektii Manhattan turanii. Dhimmi meeshaa waraanaa niwukileeraa kun akka irriba isa dhorku beekti turte. Kanaaf akka xiyyeeffannoo namoota hawwatuuf jetteetiin yaaddee kan sa'aatii guyyaadhumaa kana hojjatte. Ergaan sa'aatichaa ifa ture. Lakkooftuun sa'aatii gara fuulduraatiif gara booddeettis deemuu ni danda'a kan jedhudha. Ergaansaa gamtaan Sooviyetii bara 1949tti yaalii meeshaa niwukileeraa jalqabaa gaggeessite. Kana hordofuudhaanis barruun sun sa'aatii halkan walakkaaf daqiiqaan 7 hafee ture kan gara daqiiqaa 3tti hir'ise. Bara 1953tti ammoo US fi gamtaan Sooviyeet meeshaalee termii niwukileeraa yoo dhoosanitti sa'aatichi halkan walakkaaf daqiiqaan 2 qofti kan hafe ta'e. Sa'aatiin jaarraa 20ffaa kunis kan waqtii halkan walakkaatti baay'ee dhiyaatedha ture. Egaan ofii hiikaan sochiileen sa'aatii kun maalidha? Barsiiftuun teenya akka nutti himtetti ilmaan namaa sa'aatii meeqatu hafe jedhee ittiin adda baasuuf fayyadama jechuun hubachiisuun salphaadha. Haa ta'u malee dubbisni sirrii ta'u sa'aatichi ammaan tana ilmaan namaa yaaddoo hangamii keessa jira kan jedhuuf agarsiiftuudha kan jedhudha. Bara 2003tti lammiin Ingiliz kosmoolojistii fi qorataan hawaa tokko dhuma jaarraa amma keessaatti argamnutti dachiin keenya ni baddi yookaan gaaffii ni turti jedhuuf deebiinsaa 50-50 akka ture dubbateera. Tilmaama kana kan kaa'es saayintistii kana qofaa miti. Haa ta'u malee saayintistiin mataan isaanii akka amananitti kun tilmaama malee kan mirkanaa'e miti jedhu. Tokko tokkos kallattiin isaan sa'aaticha itti dubbisan adda. Sa'aatichi yeroo meeqatu nu hafe kan jedhu osoo hin taane agarsiiftuu yaaddoo qabnuuf maal gochaa jirruuti kan jedhanis baay'eedha. Bara 1961 keessa immoo rakkoon misaayilii Kuubaa fi yeroo addunyaan keessa itti warra niwukileeritti dhiyaattee turtedha. Bara 1963 yaaliin meeshaa waraanaa niwukileeraa waliigalteedhaan yoo dhorkamu sa'aatichi daqiiqaa 5 booddeetti lakkaa'e. Fakkeenyaaf bara 2017tti muddamni Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa ture. Akkasumas Iraan waliigaltee niwukileeraa keessaa bahuu ishee hordofes hedduun fuula isaanii gara sa'aatichaatti naannefataniitiin ture. Haa ta'u malee saayintistoonni yaaddoon kana miti jedhu. Sirumaayyuu muddamni kana fakkaatan biyyoota jidduutti mudachuun waanuma eegamudha jedhu. Saayintistootaaf dhimmi yaaddoo isaanii boombiiwwan niwukileeraa jiraachuu ittaanseem ammoo fedhiin dureewwan biyyootaa tibba rakkootti meeshaalee kanneen itti fayyadamuuf qaban hangam kan jedhuufim kana gochuurras wanti isaan dhorku dhabamuusaatidha. Waggoota 4 bara 1987 fi 1991 jidduu turan keessatti sa'aatichi daqiiqaa 14 gara booddeetti lakkaa'etiin ture. Kunis kan ta'es xumuramuu waraana hololaa hordofuun biyyoonni haala itti fayyadaman meeshaalee waraanaa niwukileeraa irratti waliigalteerra waan gahaniifidha. Bara 2007tti barichi jijjiiramni haala qilleensaa yaaddoo meeshaa waraanaa niwukileeraattiin dabalame ilmaan namaatiif yaaddoo ta'uu labsee ture. Dhugaadhaan dhimmoonni lamaan kanneen baay'ee gargari. Waraanni niwukileeraa daqiiqaa keessatti eegaluu danda'a. Jijjiiramni haala qilleensaa garuu waggoota kan fudhatudha. Darbee dhimmi meeshaa waraanaa niwukileeraa kan harka namoota muraasaa qofa jiru yoo ta'u, jijjiiramni haala qilleensaa garuu itti gaafatamummaa hunda keenyaati jedha. Ta'us balaan lamaanuu qaqqabsiisan kan akka salphaatti ilaalamu miti. Meeshaa waraanaa niwukileeraa fi jijjiirama qilleensaatiin alaattis teeknooloojiin akka hubannoo namtolcheem balaa jireenya ilmaan namaa akka ta'etti ilaalamaa jiru.
yaaddoowwan asirratti eeraman dabalate balaawwan ilmaan namaa mudataa jiran hundi sa'aaticha gara halkan walakkaatti akka dhiyaatu taasisaatiin jiru. Amma sa'aatiin halkan walakkaadhaaf sakandiiwwan 90 hir'uudhaan addunyaan keessa jirru hanga kan jeequmsi itti baay'ate ta'uu agarsiistudha. Biyyoonni guddataniiru waliigaltee mallatteessaniirus kabaja garuu hin qabu. Guyyaan dhumaa sa'aatichi osoo gara booddeetti lakkaa'elleen kan dagachuu qabnu miti. COVID-19 rakkoo biyyoonni waliin ta'uudhaan akkuma rakkoo misaayila Kuubaa sana kan furan osoo ta'e kan danda'amu ture garuu hin taane. Sa'aatichis lakkaa'uusaa itti fufee jira. Akkuma ta'etti micciirree akka gara booddeetti lakkaa'u yoo taasifne malee bilbiltuun halkan walakkaan dhiyaachuusaa dhageessistu osoo bilbilaa jirtu kan isiif deebisu waan hin jirre fakkaachuu irratti argama jechuun barruusaa golabee jira. Itis dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaa kan nuti simbiraan gahuu jaallanne sagantaan keenya yeroo ammaa kana gammaatti daawwattan ture. Saganticha qopheessuudhaan kan simbiraan gareen Qadaaddii Miidiyaa subscribe gochuun maatii nuuf taasisaniin jedham waan nu faana turtaniif